Mubarak, Eid Mubarak yete. Eid Mubarak, jolle guribesa. Eid Mubarak, salati ete. Namtu fanubesa. Salati ete. Namtu fanubesa. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak yete. Eid Mubarak, jolle guribesa. Eid Mubarak, salati ete. Namtu fanubesa. Salati ete. Namtu fanubesa. Anaga yang bufatu songan nudura wagi harunga somigan nikana kanaga yang bufatu songan nudura wagi harunga Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak yate. Eid Mubarak, jolle guribesa. Eid Mubarak, salati ete. Namtu fanubesa. Salati ete. Namtu fanubesa. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak yate. Eid Mubarak, jolle guribesa. Eid Mubarak, salati ete. Namtu fanubesa. Salati ete. Namtu fanubesa. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله امين. التعسون ما جناني ربي دندتي ساتي جيو ميجي خيسا بلاته جيسون لخيسا كالي غمچوي تدير رفروتچين اكسوما قرتين تا مغالا تاقودينا قرى مسجدوت الجف امامتين بغنا قالوا ترچا موتما خيل اكسوم ورما جناني أما جلق أبي كان خنقوتون ولي
waan keerii hojjechaa bahe laf nuu kennuun laf masjida nuu kennuun waan hedduurra nu gargaaruun nagarra nu gargaaruun warra sitti argaman bulcha bulchiis godin booranaa obbo Absalaam Waayoo bag nagaan dhuftecha akkasuma taasisuun kantiibaa magaalaa Yaaballoo obbo Oobdaanii bag nagaan dhuftecha horeessa waliin waajjira poolisii kenna hunda galatooma jechaaniini. Eid Mubarak, Eid Mubarak Eid al-Fatir waggaa 1445 bag nagaan qixxee geettanii saniin jedha. Allahu Akbar! Ittaan sun amantaa musliimaa, amantaa tokkummaa, amantaa jaalalaa, amantaa nagaa labsiitu, amantaa kabaj guddaa ilmi namaatiif qabdu ka wal kabaju akkasuma uummata amantaa biraallee uummata kabaju uummata nagaa soombar kanarratti waaqilleen nu laaffisee rabbi nu laaffisee oolaa hongee dabartuu bayyuu kadhateessanii keessa baanee gaaf bar dabre jaarsi musliimaa imaamii guddaan as dhufee waaq nu kadhatu guyyasuu waaqi nu roobe amantaa kee waliin jiraachuu rabbiin guyyaa sun agarsiisee ardi soon bar kana yeroo kabanyutti quufaan roobaan gabbinnaan rakkoo jirtu bayyuu kee dabarree kadhateessan dhaga'ee waaqi guyyaa gammachuu guyyaa roobaa guyyaa quufaa nu tolchee jira waaqi kadhateenna akkuma bar kan nu dhaga bar qufayyuu nu dhaga'uuti. ويدا سانكتي تدي دلوياتي Rabbiin guddinummaa isaatiin ji'a jabaa jira rahmataa guyyaa dhumaa isaa waggaa 1445 ayyaana Eid al-Fitr godina Booranaa yeroo dabre rakkoo jajjabduu keessa ture rakkoo sun keessa baanee roobaaf nagayaan gammachuu guddaadhaan akkasitti walitti dhufuu keenyaaf Rabbiin galata guddaa galchinaa. Amantaan musliimaa tokkummaa lallaaf guyyaa ayyaana har'a kabajnu kanatti abbootiin Booranaatti aanaalee keenyaaf magaala keenya hundi keessatti abbootiin amantaa musliimaa ji'a ramadaanaa keessatti wantoota gaggaarii waan tokkummaa uummataa waan nagaa uummataa waan misooma uummataa guddaa hojjechaa turtanii jirtanii kanaafis maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa godina Booranaatiin galataaf kabaju guddaa sanii qabaa. Ammas dhaamsi guddaan nu qabnu akkuma amantaan keenya nagaa lallabu nagaa godina Booranaatiif hundi keessan bakka hundatti abbaa nagaa taatanii nagaa keessan eettanii nagaa maatii keessan eettanii nagaa olla keessan eettanii keeddan asumaan waamichisanii dabarsuu barbaada. Lammeessuun akkuma beekamu guyyaa ayyaana kabajnu kanatti warra harka qalleeyyii ta'an baay'ee isaanii qaabachuu barbaachisa. Namootaan baay'een deeggarsa kallattii gargaraatiin taasisaa turanii jiranii kanaaf miskiin keenya qaabannee waan qabnu walii qoonnee kallattii hundaaf wal bira dhaabannu dhaamsiisanii dabarsuu barbaada. Ayyaani ayyaan milkii ayyaan gammachuu isanii haa ta'u warra baranaa baree gale rakkoo haa taasisu horaa bula. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa
iti Nantu panu desa Salanti iti Nantu panu desa Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak Salanti iti